ilmi namaa sirnootii 5 dabree jedhanii barreessaa ture. Qorannoo kiyyaan immoo not necessarily. Kuni dirqamaa miti shanan san darbuun tokkoffaan. Lammaffaan immoo madaalli isaaniis communal society kan kunoo hawaasa walummaa waamara mannillee walii horiinillee kan walii ta'ee kan jiraatu yookaan immoo wanti adamsamellee kan walii kan ta'e kan jiraatu godhanii san booddee kan sirna garbummaa garba bulchaa fi garbummaan bulaa sanan booddee sirna fiudaalaa sadaffaa irratti afuraffaa irratti immoo sirna kaapitaalaa jechaa turanii kanarratti kan dhaabbatu hin jira kana dabree immoo kan akka Kaarl Maarkes fa'aatti immoo kaapitaalizimiin dhumarratti hin barbadaa hin caccabaa hin diigamaa komunizimii sooshaalizimii fi komunizimiitu dhufaa dhumaa isaa shanaffaan jedhanii morkaa turan. Karaa Afrikaatitti wanta kana hoo fidduu duraan dogongoraa turre kanuma isaan jedhan san finneen Afrikaa keessatti ilaallaa turre. Ilaalchuma isaan Afrikaadhaa qaban laalaa turre. Fakkeenyaaf Afrikaa keessatti yommuu dhufan sanii jaarraa 15ffaa irratti dhufan Awurooppoonni bara lola wannoo muur kan jedhamu gurraachota garuu hordoftoota musliimaa ta'anii musliimni babal'atee baha giddugala mara qabatee san booddee 665 akkanatti irratti Ijipti qabatanii bara jechaadha. Isa qabatanii dhaloota Kiristoosiin boodaa miti 600 irratti Nabiyyuu Muhammad kan ka'an. Bara 711 irratti immoo Ijipti qabatanii karaa Tuunisiyaatti ce'anii Tuunisiyaallee injifatanii Tuunisiyaan gurraacha yeroo san Tuunisiyaan illee Morookoon illee Maqootiin illee gurraachummaa agarsiisti. Morookoo afaan Arabaa miti Muur Morookoo Maara kan jedhu kun afaan Kuushiiti. Afaan Kuush kana fudhataniitti Arabdoonni warra gurraachatiin maqootii adda addaatiin waamuu turan. Fakkeenyaaf gurraacha ta'ee amantii islaamummaa kan fudhate san maaraa jedhuun iyyuu maara almaaraa beet maara burqaan isaa akkuma kitaaba keessatti agarsiise burqaan amaaraa zaati isaa almaaraa almaaraa beet marraa beete almaaraa almuraavid kan godhe warra Portugaalotaati. Arabdoonni garuu almaaraabet jedhan Suudaanii jalqabee Suudaaniin daangaa Suudaaniitti jalqabee hanga garba Atlaantikii almaaraabet jedhaniiti. Musliima mana gurraachotaa jechuudhaaf jechi gurraacha kan biroo immoo Suudaan balad Suudaan jedhu iyyuu Suudaanii qabee hanga garba Atlantic ga'utti balad Suudaan land of the Sudan land of the black people jechuudha. Amma karan duratti kaasetti honan deebi'u hoo bal'atan sanii Ispeenitti ca'an eenyu qabatanii warra gurraachota qabatanii maaraa warra jedhan qabataniiti jeneraal isaanii Taariq kan jedhamu Taariq kan jedhamu Taariq yookaan Taariq kan jedhamu tu hoogganee karaa Ispeen ca'anii Ispeen injifatanii hanga Faransaayii deeman musliimoonni humna gurraacha qabataniitu gurraacha almaaraa jedhan san maaraa jedhan san qabatanii hanga Faransaayii baaski ga'anii achirraa Awurooppoonni kiristaanonni walitti gurmaa'anii hooggana nugusa Faransaayitiin Maartel kan jedhamuun hoogganamanii achi gadi deebisanii Ispeen irratti hafan jechaadha. Yoo hafan sanii Ispeen keessatti magaalotii uumanii jarri gurraachi kun musliimaa waliin Ispeenitti ce'e kuni qaroomina Kuush durduroo qabatamaan harkaa qabaachuu baatullee sammuudhaan garuu warra
sammuudhaan qaroomi sammuudhaan qabatee ture sila ta'eef mana barumsaa hunda bananii Ispeen keessatti bara mana barumsaa bilisaanii sanitti baratan barumsa daa'immanii barumsa dargaggoo barumsa even kolleejjiirree yeroo banan san Awurooppaan bara dukkana keessatti jirti turte. Amma wanta kana hoo dhaga'anii warri Awurooppaa isaan musliimoonni karaa kibba Ispeen keessatti turan dhiibamanii kibba Ispeenii fi Poortugaal keessa turanii Poortugaal kan jedhanillee warri Awurooppaa immoo Arabarraa fudhatee gaal jedhaayu. Poortugaal jechuun Port of the Gaal. Gaal hoo jedhan Arabarraa fudhatanii wanta kana warra amantii hin qabne jechuudhaaf isaan kiristaanummaan ala amantii miti isaaniif. Maqaan Poortugaal kun Poortugaal. Port of the Gaal. Na amma Islaamota biyyaadhaan. No, Europeans. Garuu gaal kan jedhu kana Arabarraa fudhate Musliimarraa fudhate. Gaal kaafir kan jedhu kunis immoo jechootii adda addaa warra amantii hin qabne jedhanii ilaalan saniif kan kennan sani. Arabdoonni jechaa fidde hoo jette gaal kun kaalaan kun kaara jecha iyyuutirraa kan dhufedha. Sanumatu Oromoodhaa kenname gaallaa kan jedhame. Na amma kara gaaffii keenyatti hoo deebinu jarri sun Ispeen irratti cimanii sila jiraniif Faransaay irraa Ingiliiz irraa warrootiin qabeenya guddaa qaban abbootiin qabeenyaa ijoollee isaanii erguu jalqaban eessatti Ispeenitti maaliif akka barataniif ijoolleen Ispeen keessatti barattee deebitutuni Faransaay keessatti Ingiliiz keessatti mana barumsaa banuu jalqaban. Mana barumsaa ati achitti baratte ati bakka tokkotti bantaa ani bakka tokkotti banaa leekchariin kenna jedhee taanani wannoo beeksisaa fannisaa namoonni naannoo sanii ijoolleen isaanii akka baratan sila hawwaniif kan qabu hanga Ispeenitti Faransaay irraa Paaris irraa hanga Ispeenitti erge kan hin qabne immoo hoo isaa dhufu gammachuudhaan ijoollee ofii erguu jalqabe booda maal rakkatan. Namichi tokko kan barsiisuu danda'u barumsa yookaan edukeeshinii 2 yookaan 3 hani inni baratee dhufe Ispeen keessatti musliimoonni kan barsiisaa turan filosoofii amantii tiyooloojii jiyoogiraafii keemistirii fiiziks meedisin hunda dabalatee injiinariin jiyoomeetirii artimeetik aljeebraa applied mathematics kana hunda barsiisaa turan. Namni tokko immoo kana hunda kophaa kana hunda barsiisuu hin danda'u. Kanaan kan ka'e Ingiliiz keessatti, London keessatti, Paaris keessatti namoonni ijoollee ofii ergan sun hin rakkatan. Barumsa tokko afaatitti, barumsa kaaniif achitti ilmoo ofii geessuu rakkatan. Kanaan kan ka'e giildii uuman. Giildii jechuun waldaa jecha. Giildii barsiistootaa uuman. Jarri Faransaay keessatti. Kan Faransaay ilaalanii Ingiliiz keessatti isaan akkuma asii san fakkaatu uuman. Giildii san maal jedhaniin Ispeen keessatti baratanii miti jarri sun afaan Ispaanishiitiin universas jedhaniin. Universas jechuun walumaa gala jecha. Walumaa galatti bakka tokkotti barsiisu. Universas sanirra universitiin keessan dhufe gala. Na bara sangaa erga baratan booddee erga ija banatan booddee musliimoota Ispeen keessaa baasuu qabna jedhanii yoo lolan bara Henry the Navigator kan jedhamu 1490 keessatti Navigator maaliif jedhamee karoora musliimoota gurraacha san lafa isaan irratti loluu qabnaa Ispeen keessatti miti duuba lafuma isaan irratti loluu qabna kan jedhu karoorfatee kunoo doonii kana akkaataa doonii oofuu akkaataa doonii loluu kana barsiisaa ture. Zaatis Navigator jedhame. Barsiisaa ture bara 1494 irratti Afrikaa dhuma lafa Afrikaa karaa Atlaantikiitiin Afrikaa lixaa bakka tokkotti gaanii deebuu qubachuu danda'anii gaanii deebuu danda'an. Bara sangaa Poortugaal
iddootii fakkeenyaaf almiinaa kan jedhamu maayining sila argamuuf wannoo warqii sila argamuuf poorta almiinaa kan jedhamu hunda hin qabatanii amma giinii kan jedhamtu jechuudha booda Poortugaal giinii jedhamte. Kunuma oduu godhanuu booda immoo Vaaskoo da Gaamaan Afrikaa naanna'ee maalii jedhamee ji'oogiraafii irratti barachaa turre garuu an Afrikaa naanna'ee Kiristoosin dura 300 irratti kan jiraate Hannoo kan jedhamu sun eenyuudhaan ajajame Faroon Nakoo kan jedhamu. Nakoo kun Nakoo jedhaanii kun Nachoo jedhaan isaan ajajamaniiti. Karaa garba diimaa qabatanii gadi dhufanii Sumaalee ga'anii bakka bakkatti immoo deemanii bakka bakkatti qubatanii yeroo tokko midhaanillee facaasanii oomishanii galaa godhatanii isa qabatanii immoo itti fufanii Afrikaa marsanii karaa wannoo Jibraaltaariin deebi'an yeroo san Jibraaltaar miti gaa. Amma gaa maqumti Jibraaltaar karuma durattan si deebisa. Maqumti amma kaaba Afrikaa irratti iddoon Ispeen fi Afrikaan itti wal daangaan bakka garbii dhiphatu sun Jibraaltaar jedhama. Jibraaltaar kan jedhame kun Jabal al-Taariq kan jedhu irraa dhufe. Taariq sun duratti akkam isinitti metti amantii musliimaa babal'ifachuudhaan jeneraala waraana hoogganaa turedha. Taariq sun maqaa isaatiin moggaafame. Jab jechuun tulluu jechaadha. Tulluu Taariq jechaadha. Jabal al-Taariq jechuun afaan Arabaati. Na bara sangaa hoo dhufan asitti musliimni Afrikaa karaa Afrikaa lixaatti babal'atee jira. Achitti Arabdoonni Almaaraa Beet kan jedhan hoo dhageessu Portugaalonni Almaaraa Beet kan jedhu kana gurra isaanii Portugaalii fi arraba isaanii Portugaalitiin maalitti deebisanii Almuraavid kan jedhutti deebisanidha. Amma yeroo kana gaa uummanni Afrikaa haala ofii keessatti jiraatu. San booddee Awurooppoonni Ispeeniin dhufte, Ingiliziin dhufte, Faransaayiin dhufte duraan mineraala warqiin akka biyyeetitti harama jedhanii yaadaa turanii saniin booda kan warqii caalu dargaggoo qeerroo fi qarree Afrikaa haraa turanii garbummaadhaan jechaadha gurguraa turan jechaadha. Naa yeroo gurguraa turan sanii madaalli ofiitiin uummata akka isaanii bara san nugusaan bulu isaan hoogganummaa yookaan immoo hoogganummaa sin jettu waa'ee nugusaa bitaadhaan nama bitu nugusni jechuun gooftaa nama tokko jala buluun qofa isaaniif mootummaan. Kanaan kan ka'e saniin ala kan jiraatu an akka Oromoo hangadaa qabu kana mootummaan qabu jedhanii madaaluu turan. Akkasitti fudhachaa turan. Jalqaba jettan sana Faroon argamu jettan eenyu kan Nachoo. Faroon Nachoo sun maal kuushiin immoo maal hojjete? Zaar kuush sana booddee dhabar warri adiin kan dhufe sana booddee warri Asiiriyaan weeraree Ijipt kuushoonni Nuubiyaa irra jiran isaanii Oromoodha baay'ee wayii akka qorannoo kitaaba kiyya keessatti ragaadhaan akkan kaa'etti irra jiran isaanii Oromoota. Faroonoota dhaloota 25 dhaloota otoo hin taane warra 25ffaa yookaan daayinaasitii jechuun warra 5ffaa jedhamu. Jarri sun 5ffaan gaa almost kan dhumaati. Han 5ffaa santu Asiiriyaa Ijipti keessaa baasee Ijipti bitaa ture. Oduma cimanii jiranuu bara Kiristoosiin dura bara 525 irratti Parshiyoonni dhufani. Parshiyoonni dhufanii injifatanii Ijipti weerarani. Nuubiyaa garuu Faroonoonni sun Kuushoonni sun Nuubiyaa irraa garuu ittisanii ofirraa deebisan. Sudaanii irraa tanaatti Sudaanii irraa tana. Yeroo san meeroo fi naappaataa jedhama. Magaalota gurguddoo yookaan doomeeni jechuu dandeessaa gurguddoo lamatu jira. Mootummaa tokko jala buluu giddugala
qaroomina turanii magaalonni kun lamaan Meeroo sanaan Meeroo hin abbaataan dura immoo magaalli Maruu jedhamtutu jirti. Maruu amma maqaa Maruu maree hoo Maarsaa hoo fudhattu wal fakkaatu waatu jira sagaleen isaa walitti dhiyaata waan wal qabsiisu jira innaa amma kan duratti kaasteef kanaan kan ka'e isaan amma kan nugusa hin qabne mootummaan qabu jedhanii yaadu. Fakkeenyaaf akkuma duratti kaase daayinaasitii 25ffaa Egypt fara'oonota Egypt kan jedhamu daayinaasitii kan jedhamu gaa ilmi aangoo qabatee abbaan aangoo qabatee kan ilmi itti darbu sani daayinaasitii jechuun ilmaa warruma tokko irratti darbee tokko darbee bakka tokkotti kutama maaliifi hookan warra dhumaa hookan immoo jabaa tokkotu dhufee achi dhiibee warra ofii immoo ijaara jechaadha. Wanni Nuubiyaa garuu maaliin garaagara ture fara'oononni Nuubiyaa Ijipti bitan suni kan aangoo qabatan filannoodhaan ture. Akkuma Oromummaa isaanii kan agarsiisu tokko isa filannoodhaan filatu eenyu hoo jettee magaalli isaanii mootummaan itti taa'u Meeroo oduu taatu Meeroo'eedhaa gadi bu'anii Meeroo'eedhaa karaa kibbaatitti gadi bu'anii achi keessatti filatamanii eenyu filaa achitti wattaaddara waraana biyyattii eegu san keessatti deemtee ati warra fara'oona aangoo warra qabu ilma ta'uu dandeessa obboleessa ta'uu dandeessa achi deemtee achi keessatti waraana keessatti tajaajiltee achitti filatamtee dhufta. Filatamtee dhuftee Meeroo Nappaataa deemtee mana masaraa seentee mana masaraati baatee Meeroo deemtee mana amantee amanraa kan jedhamu hin jira achitti ebba fudhattee kara Ijipti qajeeltaa turte. Maaliif wal fakkaata kuni filannoon isaa garaagarummaa hin qaba garaagarummaa guddaa garuu filannoon raabaa duriinii fi fuulleen gadaa hangafaa itti filatan fakkeenyaaf meelbaa gaafa meelbaan aangoo qabatu kan dheechisu jechuun kan filatu jechaadha. Foollee eenyuti? Foollee mudanaa michillee miti. Akkuma isaan sunis foolleen sun immoo wattaaddara biyyaa raayyaa biyyaa jechuudha. Innaa haala kanaan filatamuu turan. Garaagarummaan gadaa waliin maaliin kan isaanii gadaan perfekshinii fide gadaan Oromoo waa hedduudhaan kan perfekshinii fide tokko waggootii namni tokko hoogganuu qabu murteesse kan Nuubiyaa irratti murtii hagam hoogganuu qaba kan jedhu murtiin qabu ture kan Nuubiyaa irratti maal godhanii abbaarraa ilmi akka fudhannee aangoo godhanii oduu obboleessa qabdu ati amma obboleessi keessaa yaadu jiru ilmi kee bakka keetitti aangoo fudhatu. Obboleessa keetitu aangoo kee fudhata jecha kan Nuubiyaa. Oromoon immoo maal godhe? Rakkina kana ofirraa ittisuudhaaf rakkina addunyaa keessatti daayinaasitii jedhamu sun warri tokko waggaa 1000 waggaa 800 waggaa 600 warrumti tokko walirraa fudhatee cheenii uumee walirraa fudhatee kan bitu kana hambisuudhaaf maal godhe? Oromoon gadaa tokko yeroo itti hooggantu waggaa 8 qofa godhe. 2 sii fi abbaa kee gidduutti waggaa 40 uume. Kana keessatti bakka daayinaasitiin chaa'u hin dhuftu. Gaappii guddaa uume. Gaappii guddaa waggootii 40 jechuun guddaa. Sanaan ala immoo paartiilee 5 miseensota kana uume. Paartiilee 5tu jira. Amma ani bara meelbaatitti ani michillee taanaan meelbaan aangoo qabatee filannoo kiyyaan eebba kiyyaan qabata. Sirbisu naannoofnee kan sirbinu sun kan faarsinu sun just wannoo jechuudha justify gochuudha bara aangoo san justify gochaa fi jirra. Justify goonee fi amma qabate waggaa 4ffaa irratti waa lamatu jira waggaa 4ffaa irratti buqqisa gadaa kan jedhamu jira. Hoodi dihoo namichi hooda hin dandeenye hoo hin dandeenye gadaan dorsa gorsaa
ramadiif siin jedha. Warra gorsu, warra beekaa, warra seera, heera, safuu Oromoo beeku irra maddaaf. Irra maddaaf hin gorfamu. Gorsallee fudhachuu dadhabee hoo buqqisa gadaa kan jedhamu jira. Hin buqqista jecha waggaa afuraffaa irratti ilaaltee ta'u. Kana qofaa miti. Gadaanuu akka gadaatitti waggaa afuraffaa irratti warra isa filate sanii of cinaa dhaabuu jalqaba. Eebbisiisuu jalqaba. Maal jechaadha? Warri raayyaa ture suni karaa aangootitti aangoo irraa fudhachuudhaaf qophaa'aa jiru jechaadha. Amma raayyaa. Amma immoo isaan immoo kanaa qophaa'an raayyaa of duubaa qabu. Gadaa tokko darbee yoo mara raayyaa. Kanaan waan daayinisitii kana ofirraa ittise Oromoon jechaadha. Amma gaa addunyaa keessatti akkuma duratti siin jedhee uummanni Afrikaa haala jireenyaa adda addaa qaba ture. Kana keessaa tokko gadaadha. Hangadaan wal fakkaatu surmaan illee ni qaba. Konsoon illee ni qaba. Sidaamaan illee hin qabaa ture. Uummata hedduutu qaba. Garuu hancimsee qabe. Kan perfekshinii irratti bara baraan seera tumuudhaan perfektii godhee kan qabee ture uummata Oromooti jechaadha. Kan beekames, kan qoratames, kan beekames gadaa uummata Oromooti.